Viidiyoo kana akkuma argitanii sheer waliif godhaatii akka nama hedduu bira gahu taasisaan isiniin jedha. Tarii namni jireenya akkana isinitti ta'ellee jiraachuu danda'a waan ta'eef. Rakkoon dubartii biyya Arabaa kana keessaa faffaca'anii jiranuu silas waan himamee dhumuu miti, waan tokkoof lama innee dubbanneef innuu miti. Namuu bakka jiru rakkoo keessa jira jechuudha. Hadha immoo obboleettiin keenya tokko akkasitti ani heerumeen ture, abbaa manaa maatiin kootis jaallatanii anis jaalladhe itti heerumeen qaban ture jetti gaafan biyya jiru. Garuu namni kun hojjetaa hojii qabaa, hojjetaa mootummaati. Ana dhiisee dubartii biraa bakkeetti waliin akka fedhee ta'a. Torbanitti manatti gala, gaafa manatti illee galuu nan dubbisu, naan hin haasa'u. Angaruu akka abbaa manaa kootii tokkootti gammachuudhaaf fuula ifaadhaanin gammadee eeggadhan ture. Inni immoo yeroo dhufu anaaf yeroo kennina wajjin haasa'uudhaaf fedhii hin qabu. Kanarraa ka'uudhaanii ana jireenyi harkaa badee maatii koorraa illee fagoodhaa bakki inni na geesse. Jireenyi hedduu tokkoon harkaa badee dhiphachaan ture. San booda gama biyya namaa kana deemeen of jijjiiradheen murteesse. Akkasittan biyyaa ba'e. Ergan biyyaa ba'e har'a waggaa tokko gaheen jira. Waggaa tokko kana keessatti ji'a 6 fi qarshii itti ergaan ture. Daa'ima kiyyas naafaa kunuunsu jedhee. Inni immoo amma hojii sanarraa ari'atamee mana jira. Yeroo gaafan baatii gahu halkanii guyyaanatti dawwalee maallaqa ergi naan jedha. Yeroo kaan immoo onlaayinirra sa'aatii 24 taa'a. Haati manaan koo kun jirti moo hin jirtu naan hin jedhu. Haalli kun hedduu tokko na dhiphisee jennaanan amma qarshiin itti ergu sanallee irraa dhaabee amma marrumaayyuu hinumaayyuu nan dubbisullee eessa jirtillee naan hin jedhu. Maaliif qarshii erguu dhiifte jennaani an jijjiiramaaf an biyyaa ba'e waan ta'eef ji'a ji'aan innan qarshii sitti ergu kun anaafillee siifillee bu'aa tokko hin qabu jedheen akkasitti mindaan ji'a ji'aanii fudhadhee itti ergu irraa dhaabee mee maal na gorsitaa, jireenyi biyya namaatii fi jireenyi biyyaa walitti dukkana natti ta'ee jira. Akka obboleettii keetii tokkootti waan naa dhaamtu yoo jiraate rabbiif jedhiyetti obboleettiin keenya. Ani wanta isin jedhu wanti isin mudate kun tarii dubartoota baay'ee mudachuu danda'a. Dubartoonni baay'een illee kanuma keessa jiraachuu danda'u. Rabbiin jireenya keessan isiniif haa tolchu. Abbaa manaa rabbiin sodaa qabu. Namni otoo rabbiin sodaa qabaate intala durbaa tokko hin miidhu. Ilmoo namaa tokko fuudhee ka'ee hin miidhullee. Deebinaan immoo dubartii biraallee bakkeetti akkasin ta'u ture. Wanta isin jedhu maallaqa kee qabadhu ittiin ergini. Namni kun gaafa ati biyya jirtu, osoo ati mana jirtu, osoo ati akka abbaa manaa keetii tokkotti kabajaa qabduu fi akka abbaa manaa kee tokkotti osoo ati bakka qabduu fi si dhiisee dubartii biraa bakkeetti haalati ibsite kanaan jira jechuudha. Kanaaf maallaqa kee walitti qabadhuuti. Namni kun amma ergati biyya namaa kana dhuftee akka haadha manaa isaatti ilaalaa malee gaafa ati biyya jirtu akka haadha manaa isaatti ilaalaan turre. Kanaaf qarshii kee walitti qabadhuuti. Waa lama dhabuuf deemta. Dalagattee biyya namaatti illee nama hin taane, biyyatti illee galtee abbaa manaa keetii wajjin illee hin jiraanne. Kanaaf waa hedduu dhabuuf deemta jechuudha. Qarshii kee walitti qabadhuuti. Yoo maatiin kee nama amanamaa ta'anii maatii keerraa waan godhattu godhachuu yaali. Erga inni gaafa ji'aa qofa dhufee kan si barbaade sitti dawwalu ta'e, yoo rakkoon biraa jidduu keessan hin jiraanne. Asumaanuu immoo dubartoonni keenya isinillee abbaa manaa keessaniif qajeelaa. Dhiira qofa akkas ta'e hin jedhinaa. Dhiirti yoo waa namarraa dhabee bakkee dubartii biraa fuuchuun iyyata malee yoo haati manaa mana keessaa ulaagaa barbaachisu hunda guuttee waan dhiirti barbaadu hunda, silas namni parsantii 100 keessaa 100 namni guutuun hin jiru. Haa ta'u malee ammuma danda'ame tokko hamma dandeessan tokko abbaa manaa keessaniif mi'aawu, abbaa manaa keessaniif bareeduu yaalaa. Kaasatan biyya keenya keessatti dubartoonni wanti isaan baratanii jiran yeroo bakkee deeman qofa babbareeduu malee yeroo mana keessa jiraachuu babbareeduu kana hin baranne. Kanaafuyyuu abbaa manaa keessaniif haadha manaa gaarii ta'a. Warra illee bultii hin ijaarratin jirtan rabbiin jaarsa gaarii, jaarsa sodaa rabbii qabu kan isin fuudhee isin hin daarsine, isin hin xaarsine, kan akka rabbiin jaallatutti isin bulchu rabbi isiniif haa kennu isiniin jedha. Dubartoonni keenya biyya namaa kana keessa jirtan hedduun keessan rakkoo akkanaa kana keessa jirtu.
Rabbi rakkoo kana keessaa isin haa baasu. Yaada kennuuf qooduu keetiif galatoomii. Koomentii jalatti isinillee yaada keessan qooduu fi mirga qabdu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Namni si jaallatu hanga fedhe yoo rakkate dhufee maallaqa naaf ergi rakkina akkanaa qabaasiin hin jedhu. Maaliif jaalala dursa waan ta'eef tarii namni na jaallatu kun tarii namni hin jaalladhu kun dhiphachuu danda'a jedhee waa yaaduu fi maallaqa halaala tokko siin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu naguma baga jiraattan isiniin jedha. Viidiyoo kana akkuma argitaniin sheer gochuudhaan namoota baay'ee biraa akka gahu taasisaa akkasumas kooppi liinkii godhaatii isiniin jechuun barbaada. Gaafii obboleettiin keenya tokko na gaafatte waan gorsa ta'aa fi namoota biraatiif illee tarii gaafiin akkanaa gaafii ta'uu danda'a. Barumsa irraa argatan jedhee waan hin yaaduuf isiniif dubbachuun barbaade. Akkas naan jette obboleettiin keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu. Gorsa kee baay'ee natti tola, jabaadhu jetti. Okkee atillee galatoomii ulfaadhu hordofuu keetii fi waan tokko si gaafachuun barbaade. Ani jaalallee baay'ee na jaallatu qabaa jetti. Garuu isiniin jaallattu jechuudha, isa qofa jaallata malee baay'ee isa hin jaalladhu. Ani kan jiru biyya namaati, inni biyya jira, garuu maallaqa na gaafata. Akkasittu baay'ee na jaallata. Maatii kootis akka ani isa wajjin haasa'u hin barbaadanu. Ani itti himeera akka isa hin jaallanne. Ani yoo si hin barbaadu jedhuuni addunyaaf na dhiistee. Ani yoo si hin barbaadu jedheen addunyaaf na dhiistee naan jedha. An addunyaaf miti garuu maal godha? Asirratti obboleettii keenya nama nyaata namaaf hin taane tokko biran taa'anu jedhan. Erga isa hin barbaanne, erga isa hin jaallanne bilbila irraa kaaftee haasa'uun sirra hin jiru. Nama tokko siin jaalladhu jedhaanii wajjiniin haasaa nama tokko akkamitti siin jaalladhu jettaan. Nama tokko erga siif hin taane ta'e irraa fagaachuun dirqama keetii. Wajjiniin hin haasa'in, bilbila illee irraa hin kaasin. Erga hin jaallanneeti namni kun sababaa kee miidhamuu danda'a. Jaalalli waan salphaa miti. Jaalalli waan akkuma xiqqootti ilaalan miti. Isa jaallatutu beeka. Ati garuu erga jaalala isaa hin qabaanne nama kanaa kallattiidhaan wajjiniin kaaftee haasa'uun sin barbaachisu. Akka inni sirraa abdii muratee jireenya mataasaa akka inni baafatee jiraachuu danda'u gochuu qabda malee wajjiniin haasa'aa. San biratti immoo namni kun maallaqa illee si gaafata. Namni jaalala namaa qabu garuu maallaqa nama hin gaafatu, beektaa kana. Namni si jaallatu hanga fedhe yoo rakkate dhufee maallaqa naaf ergi rakkina akkanaa qabaasiin hin jedhu. Maaliif jaalala dursa waan ta'eef tarii namni na jaallatu kun tarii namni hin jaalladhu kun dhiphachuu danda'a jedhee waa yaaduu fi maallaqa halaala tokko siin gaafatu. Garuu namni kun maallaqa illee na gaafata akkasumattuu immoo na jaallataa jette. Waa lama wal biratti hin deemu. Tarii ati hubannoo ta'uu dhabuu dandeessa malee namni kun tarii bifa jaalateen sitti dhufee faayidaa sirraa argachuuf ta'uu danda'a. Namni si jaallatu yoo inshaallah waggaa 10 si jaallataa jiraates maallaqa akkana naaf kenne kana rakkadhe siin hin jedhu. Rakkina kan sitti baasee hin himatu. Sababiin isaas ati nama inni jaallataaruudha. Tarii sababa maallaqa inni si gaafate kanaatiif jaalalli keessan waan biraa keessa galuu danda'a. Silaayyuu ati jaallattee hin jirtu, si jaallatee jira waan ta'eef. Kanaafuyyuu innillee jaalalli isaa guutummaan guututti nama dhugaan si jaallatu ta'ullee hin shakkisiisa. Haa ta'u malee ati immoo erga isa hin feene, erga maatiin keellee isa hin feene nama kana wajjiniin haasa'uu dhiisuu si barbaachisa. Nama tokko immoo wajjiniin haasa'a. Si wajjin haasa'u namni kun sirraa abdii muratee nan jaallattu dhiisee deemuu hin danda'u. Alaa kulli haal ati nama kanarraa erga isaa waliin jiraachuu yookaan hariiroo jaalalaa keessa isaa wajjin galuu hin barbaanne nama kana guutummaan guututti irraa fagaattee bilbila illee irraa kaasuu dhiiftee inboksii inni siif barreessullee irra galtee ilaaluu yoo dhiiftee namni kun abdii muratee sirraa deemee jireenya mataasaa jiraachuu danda'a. Namni tokko hin jedha malee gaafa garaa namarraa muratee deemuu danda'a. Jireenyi innis dubartiin addunyaarraa si qofaa miti. Innis dhiira addunyaarraa isa qofaa miti. Akkuma ati hadhaa isa hin jaallanne kan immoo isa jaallattus baay'eetu jirti. Kanaafuyyuu bultiin jaalala keessatti hundaa'a waan ta'eef erga hin jaallanne bilbilaan wajjiniin haasa'uu addaan dhaabuu qabda.
waan namni kun ittiin si yaadattee dhufee akka inni isin dubbifne godhu hunda isaatuyyuu gochuun dirqama keeti siin jedha. Namoonni akkanaa namoonni osoo nama hin jaallanne nama wajjiniin haasa'aa, nama wajjiniin waan garaagaraa wajjin qoostanii waliin taphataa, jaalala isaan qabu jettanii waan akkanaa dubbattanu gamanumaan barnoota isiniif taa'eetiin yaada. Nama hin jaallanne tokko wal faana haasa'inaa. Maaliif onneen namaa gaafa nama miidhamtee garuu hadha yoo fakkeenyaaf nama tokko taphatte borjazaa isaa rabbiin siif kaffaluu danda'a jechuudha. Ati garuu jaallataan jirtu inni garuu waan si jaallatuuf si wajjin haasa'uu barbaada. Garuu immoo ittiin kaaftee jala kaaftee haasofta. Nama kanarraan dhiibbaa gahuu danda'atta jechuudha. Kanaaf sababa nama kanaa ta'uu jirta. Wajjiniin illee haasa'uu hariiroo akkasii dhaabuu qabda. Erga nama kan jireenya keetiif siif hin taane ta'ee waanuma hundaayyuu akka inni si dagatee jireenya mataasaa jiraatu gochuun dirqama keetiidha. Akka isiniin jedhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa ulfaadhaa. Salaamu alaikum.